Kun jalqaba wangeela Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Macaafni, Ilaa ergamaa koo isa karaa siif qopheessu si dura nan erga in jedha. Macaafa Isaayaas raajichaa keessatti immoo, sagaleen lafa onaa keessaanii dhagaa dhaggeeffadhaa, gooftichaafis karaa tolchaatii haaraa, daandii inni irra adeemus qajeelchaa kan jedhu caafamee jira. Yohannis cuuphaan lafa onaa keessatti argamee, Cuubamaa, yaada garaa gaddirachuu keessan mul'isaa. Waaqayyo immoo cubbuu keessan isiniif hin balleessaa jedhee labse. Guutummaa kutaa biyya Yihuudaa keessa, mandara Yerusaalem keessa kan jiraatanis hundinuu lafa Yohannis cuuphaan jirutti ba'anii cubbuu isaanii himachaa laga Yordaanositti of in cuupsisu turan. Yohannis uffata rifeensa gaalaa irraa dhaame uffatee, mudhii isaas teephaan hidhatee hawaannisaa fi damma moggaa nyaachaa jiraate. Innis, inni narra jabaatu na booddeedhaan dhufaa jira. Gadi gugguufee hidhaa kophee isaatiillee hiikuudhaaf ani nama ta'u miti. Ani bishaaninan isin cuuphe, inni garuu Hafuura Qulqulluudhaan isin hin cuuphaa jedhee labse. Bara sanatti Yesuus Naazreet mandara Galiilaatii dhufee Yohannis Yordaanositti isa cuuphe. Yohannis akkuma Yesuus bishaanicha keessaa ba'een bantiiwwan Waaqaa saaqamuu isaanii, Hafuurri Qulqulluunis akka gugeetti dhufee isarra bu'uu isaa arge. Sagaleen immoo, ati ilma koo isa jaallatamaa dha, gammachuun koos sitti raawwatama jedhee Waaqa irraa dubbate. Hafuurri Qulqulluun achumaan Yesuusin gara lafa onaatti in baase. Yesuus lafa onaa keessa guyyaa 40 bubbulee, seexanaanis qoramaa ture. Achittis bineensota gidduu ture. Ergamoonni Waaqayyoos isaaf in ergamu turan. Guyyaa muraasa booddee Yesuus deebi'ee Qifirnaahomitti gale. Namoonni immoo akka inni mana jiru dhaga'an. Balbaluma duraayyuu hamma iddoon dhibutti namoonni baay'een walitti qabaman. Yesuus immoo dubbii wangeelaa isaanitti hima ture. Yommus jarreen tokko nama dhagni isaa gar tokko duunaan 4 ta'anii baatan fidanii gara Yesuus dhufan. Baay'ina namootaatiif gara Yesuusitti geessuu dadhabnaan bantii manaa biyya sanaa isa diriiraa kallattii Yesuus tureen diiganii erga saaqanii siree namichi dhagni isaa gar tokko du'e irra ciisee jiru gadi buusan. Yesuus amantiin jarreen kanaa yommuu arge, namicha isa dhagni isaa gar tokko du'een, Ilma ko, cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera jedhe. Barsiisonni seeraa warri achi taa'aa turan tokko garaa isaanii keessatti yaadaa turanii, attamitti namichi kun akkas dubbata? Kun Waaqayyoon arrabsuu isaati. Waaqayyo tokkicha malee eenyutu cubbuu namaaf dhiisuu danda'aa? jedhan. Yesuus achumaan garaa isaanii keessatti yaadaa akka jiran hafuuraan hubatee, maaliif waan akkasii garaa keessan keessatti yaaddu? Kamtu salphaadha? Namicha dhagni isaa gar tokko du'e sanaan cubbuun kee siif dhiifameera jechuu moo yookiis ka'iitii siree kee fudhadhuu adeemi jechuu? Garuu ilmi namaa lafa irratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aboo akka qabu beekaa isaaniin jedhe. Isa dhagni isaa gar tokko du'een immoo, sittan hima, ka'iitii siree kee fudhadhuu mana keetti gali jedheen. Utuma isaan ilaalanii namichi sun ka'ee achumaan siree isaa fudhatee gadi ba'e. Kana irratti hundumti isaanii fajajanii, kan akkasii kana takka arginee hin beennu jechaa Waaqayyoof hooqubaa dhi'eessan.
Yesus ammas mana sagadaa tokkotti ol lixe. Namni harki isaa tokko naafate immoo achi ture. Yommus jarri isa hadheessuudhaaf guyyaa Sanbataatti namicha kana fayyisa yoo ta'e jedhanii isa hin gaadu turan. Yesus immoo namicha harki isaa naafate sanaan, Ka'ii gidduu dhaabadhu jedhe. Jaraanis, Seerri keenya guyyaa Sanbataatti gaarii moo hamaa gochuu yookiis lubbuu oolchuu moo ajjeesuu nu abbooma jedhe. Isaan garuu calluma jedhan. Kana irratti aaree warra naanna'aa isaa jiran ilaalee mata jabina isaaniittis gaddee namichaan, harka kee diriirsi jedhe. Yommuu namichi harka isaa diriirse, harki isaa deebi'een fayye. Yommusuma warri Fariisotaa gadi ba'anii warra garee Heroodisii wajjin koratanii attamitti akka isa balleessan mari'atan. Yesuus bartoota isaa wajjin jara biraa sokkee gara bishaan ciisaa dhaqe. Kutaa biyya Galiilaatii fi biyya Yihuudaatii namoonni sonaan baay'een isa duukaa dhaqan. Waan inni hojjete hundumaa warri dhaga'an mandara Yerusaalemii, biyya Edoomiyaatii, biyya Yordaanos gamaatii, naannoo mandaroota Xiiroosii fi Siidoonii sonaan baay'atanii gara isaa dhufan. Innis tuuti sunis dhiibboodhumaan akka isa hin buruksinetti bidiruun tokko qophaa'ee akka isa eeguuf bartoota isaatti hime. Inni dhukkubsatoota baay'ee waan fayyiseef warri dhukkuba garaa garaa qaban hundinuu isa harkaan qabuudhaaf hamma isa irratti wal caccabsanitti ga'an. Hafuuronni hamoonni namoota keessa jiran yeroodhuma isa arganitti fuula isaa duratti kufanii, Ati Ilma Waaqayyooti jedhanii in iyyu turan. Inni garuu akka isaan isa hin mul'ifnetti cimsee isaan ifate. Yesuus gara gaaraatti ol ba'ee warra barbaades ofitti waame. Isaanis gara isaa dhufan. Isaa wajjin akka turaniif wangeela lallabuufis akka isaan erguuf namoota 12 bartoota godhate. Isaan kana warri inni ergamoota jedhee immoo waame. Hafuurota hamoota baasuufis aboo akka isaan qabaatan godhe. Warri 12 inni bartoota isaa godhate immoo Simoon isa inni Phexros jedhee moggaase, Yaaqoobii fi Yohannis ilmaan Zabdewoos warra inni Bo'anerges jedhee moggaase. Kunis ilmaan qaqawwee jechuudha. Indiriiyaas, Filiphoos, Bartolomewoos, Maatewos, Toomaas, Yaaqoob ilma Alfewoos, Taadewoos, Simoon isa hinaafticha jedhamee beekame, akkasumas Yihuudaa nama biyya Keeriyoot isa Yesuusin dabarsee kenne. Yesuus ciisa bishaanicha bukkeetti ammas barsiisuu jalqabe. Tuuti isa biratti walitti qabame immoo sonaan baay'annaan Yesuus bidiruu tokko yaabbatee gara gidduu bishaaniittis butatee barsiisuudhaaf taa'e. Yommus namoonni hundinuu qarqara ciisa bishaanichaa turan. Yesuus barsiisa isaa keessatti fakkeenya garaa garaatiin waan baay'ee isaan barsiise. Dhaggeeffadhaa, namichi tokko sanyii facaasuudhaaf ba'e. Inni utuu facaasuu kaan karaa bukkee bu'anii simbirroonnis dhufanii funaananii nyaatan. Kaan immoo lafa dhagaa, lafa biyyoo baay'ee hin qabne irra bu'an. Lafti isaanii irra bu'an biyyoo gadi fagoo waan hin qabneef dafanii biqilan. Garuu yommuu aduun itti baate coolaganii hidda gadi fagoo waan hin godhatiniif in gogan. Kaan qoraattii keessa bu'an. Qoraattonnis guddatanii isaan hudhan. Isaanis ija hin godhanne. Kaan garuu biyyoo gaarii keessa bu'an. Biqilanii guddatanii ijas godhatan. Iji isaanii immoo kaan dachaa 30, kaan dachaa 60, kaanis dachaa 100 ta'e jedhe. Itti dabalees, gurra ittiin dhaga'u kan qabu haa dhaggeeffatu jedhe.
Yeroo Yesus qophaa ta'etti warri isa bira turan bartoota 12 wajjin waa'ee fakkeenya kanaa isa gaafatan. Yesus immoo deebisee, Dhoksaan mootummaa Waaqayyoo isiniif kennameera. Warra ala jiraniif garuu kun hundinuu fakkeenyaan ta'a. Utuma ilaalanii akka hin argineef, utuma dhaga'anis akka hin hubanneef, gara Waaqayyootti akka hin deebineef, cubbuun isaaniis akka isaaniif hin dhiifamneef fakkeenyaan ni kennama isaaniin jedhe. Yesus itti fufee, Fakkeenyi kun isiniif hin galuu? Egaa attamitti fakkeenya kan ta'e hundumaa hubattu ree? Inni facaasu sanyii dubbii Waaqayyoo facaasa. Karaa bukkeen fakkeenya warra yommuudhuma dubbiin Waaqayyoo facaafamu dhaga'anii, yommusumas seexanni dhufee dubbicha isa garaa isaanii keessatti facaafame butatuuti. Lafti dhagaas fakkeenya warra dubbichi garaa isaanii keessatti facaafame yommuu isa dhaga'an gammachuudhaan fudhataniiti. Isaan akka biqiltuu hidda gadi fagoo hin qabneetti yeroodhaaf in dhaabatu. Sababii dubbichaatii fi rakkinni yookiis ari'atamuun yommuu ka'u garuu achumaan ni gufatu. Lafti qoraattii fakkeenya warra dubbicha isa garaa isaanii keessatti facaafame dhaga'aniiti. Yaaddoon biyya lafaa, gowwomsaan soorumaa, kajeellaan adda addaas itti dacha'anii dubbicha huunaan ija utuu hin godhatin hafe. Lafti gaariin garuu fakkeenya warra dubbicha isa garaa isaanii keessatti facaafame dhaga'anii fudhatanii kaan dachaa 30, kaan dachaa 60, kaanis dachaa 100 ija. Kana booddee isaan ciisha bishaanii gama gara kutaa biyya Gergeesaa dhufan. Akkuma Yesus birdicha irraa bu'een namni hafuurri hamaan keessa ture tokko iddoo awwaalaa keessaa ba'ee isatti dhufe. Namichi kun awwaalota gidduu jiraate. Homtinuus funyoodhuma sibiilaatiin illee isa hidhuu hin dandeenye. Inni yeroo baay'ee funyoo sibiilaatii fi hidhaa harkaatiin hidhameera. Garuu funyoo sibiilaa ofirraa in kukkuta. Hidhaa harkaas in caccabsa ture. Kanaaf namni tokko illee gadi isa qabuu hin dandeenye. Namichi kun yeroo hundumaa halkaniif guyyaa awwaalota gidduutti, tulloota irrattis argamee in iyya. Dhagaadhaanis of in rukuta ture. Inni fagootti Yesuusin argee gara isaatti fiigee jilbeenfatee Yesuusiif sagade. Caraanaas sagalee guddaadhaan, Yaa Yesuus ilma Waaqayyo Abbaa, maal nutti qabdaa? Maaltus dhimma keenya keessa si buusee? Adaraa Waaqayyoo ana hin dhiphisu jedhe. Yesuus immoo, Ati hafuura hamaa nana namicha kana keessaa ba'i ittiin jedhee ture. Yesuus, Maqaan keenya jedhee gaafannaan hafuurichi immoo, Maqaan koo Duula baay'eedha jedhee deebiseef. Achumaanis hafuurota baay'ee sana biyya keessaa akka hin baafneef jabeessee Yesuusin kadhate. Dirree gaarichaa sanarra kunoo hoomaan booyyee bobba'anii turan. Hafuuronni hamoonni sun immoo, booyyota sanatti akka galluuf itti nu ergi jedhanii Yesuusin kadhatan. Yommus inni haa dhaqaniif isaan dhiise. Hafuuronni hamoonni namicha keessaa ba'anii booyyota sanatti galan. Hoomaan akka booyyota 2,000 lakkaa'aman sun hallayyaa irra gadi gara ciisa bishaaniitti konkolaatanii liqimfaman. Yommus warri booyyee eegan baqatanii kana warra mandara keessaa fi warra biyyaattis odeessan. Namoonni immoo waan ta'e kana ilaaluudhaaf dhufan. Yesuus bira ga'anii namicha isa duula hafuura hamaadhaan qabamee ture sana wayyaa uffatee qalbii isaattis deebi'ee achi taa'ee argan. Hundumti isaaniis in sodaatan. Duraan achi turanii waan namicha hafuurri hamaan keessa ture sanaaf ta'e, hoomaan booyyees maal akka ta'an warri argan
jara dhufanitti himan. Yommus jarri Yesuus kutaa biyya isaaniitii akka adeemuuf kadhatan. Yesuus achi adeemuudhaaf bidiruu yaabbannaan namichi hafuura hamaadhaan qabamee ture sun Si wajjin nan adeema jedhee isa kadhate. Yesuus garuu gara mana keetii fi lammii keetii dhaqi. Waan gooftaan siif godhe hundumaa attamittis akkasii maare isaanitti himi ittiin jedhe malee tole hin jenne. Namichi achi adeemee mandaroota kurnanuu keessa naanna'ee waan Yesuus isaaf godhe hundumaa labse. Hundi Yesuus iddoo sana dhiisee adeemee gara mandaraa kutaa biyya itti dhalatee dhaqe. Bartoonni isaas isa duukaa dhaqan. Guyyaa Sanbataattis mana sagadaatti barsiisuu jalqabe. Warra isa dhaga'an keessaas baay'een raajeffatanii, Wanti kun hundinuu eessaa dhufeef? Ogummaa attamiitu isaaf kenname? Hojii aangoo attamitus harka isaatiin hojjetaman? kun muka soofticha ilma Maariyaam obboleessa Yaaqoob, Yooses, Yihuudaaf Simoon mitii? Obboleettonni isaas as nu bira jiru mitii? jedhanii isa maman. Yesuus immoo raajiin iddoo biraatti malee biyya isaatti lammii isaa gidduutti mana ofii isaattis ulfina hin argatu isaaniin jedhe. Harka isaa dhukkubsatoota muraasa irra kaa'ee isaan fayyise malee kanarra kan caalu hojii aangoo achitti hojjechuu hin dandeenye. Amantii dhabina isaaniitti garuu baay'ee dinqifate. Kana booddee inni barsiisaa gandeen sana gidduu in deddeebi'e. Yommus Yesuus warra 12 ofitti waamee hafuurota hamoota irratti aboo isaaniif kenne. Lama lamaan isaan erge. Karaadhaaf immoo ulee malee buddeena, korojoo waan tokko illee akka hin fudhanne, horiis akka hin baanne isaan abboome. Kophee akka kaa'atan, qoomee 2 garuu walirratti akka hin uffanne isaanitti hime. Akkasumas iddoo tokko hamma adeemtanitti manuma itti galtan keessa tura. Iddoo tokkotti yoo isin simuudhaa baatan, yoo isin dhaga'uu didanis akka dhugaa isaanitti ba'uuf yommuu achi adeemtan awwaara mandara sanaa miilla keessanitti dhadha'adhaa isaaniin jedhe. Akkasitti warri 12 ba'anii namoonni yaada garaa isaanii akka geeddaratan lallaban. Isaanis hafuurota hamoota baay'ee baasanii warra dhukkubsachaa turanis baay'ee dhadhaa dibata dibanii. Fariisonni yommus barsiisota seeraa Yerusaalemii dhufan tokko wajjin Yesuus biratti walitti qabaman. Isaan kunis bartoota Yesuus keessaa jarri tokko harka xuriitiin, innis akka seera isaaniitti harka dhiqachuudhaan utuu of hin qulleessin akka buddeena nyaatan argan. Yihuudoota kan ta'an hundinuu caalaadhumatti immoo warri Fariisotaa barsiisa seera muka abbaa isaanii waan ulfeessaniif harka isaanii bishaan kaballaa tokkoon utuu hin lolla'atin hin nyaatan. Yommuu gabaadhaa galan utuu of hin qulleessin, akkasuma immoo wanta gabaadhaa dhufu utuu bishaan ittiin facaasin hin nyaatan. Isaan kana malees seerri muka abbaa isaanii kan isaan ulfeessan baay'eetu jira. Qodaa itti dhugan, qodaa bishaanii, qodaa sibiila diimaa irraa hojjetaman, sirees inni quturan. Kana irratti Fariisonnii fi barsiisonni seeraa, Bartoonni kee akka seera muka abbaa keenyaatti jiraachuu dhiisanii harka xuriitiin maaliif buddeena nyaatu? jedhanii Yesuusin gaafatan. Kanaaf Yesuus deebisee, Isaayyaas raajichi waa'ee keessan, waa'ee warra of hin argine kanaa ba'eessa dubbate. Sabni kun afaan isaatiin ulfina anaaf kenna, garaan isaa garuu baay'ee anatti fagoodha. Ana waaqessuun isaanii akkasumaan abboommii namaa akka seera Waaqayyootti barsiisu kan jedhu caafamee jira. Isin abboommii Waaqayyoo dhiiftanii seera muka abbootaatti qabamtan isaaniin jedhe. Yesuus itti fufee, seera muka abbaa keessanii jabeessuudhaaf jettanii abboommii Waaqayyoo diiguudhaaf mala ba'eessa argattan. Museenoo abbaa keetii fi haadha keetiif ulfina kenni
iddoo biraatti immoo abbaa isaatii fi haadha isaa irratti hamaa kan dubbatu haa du'u jedheera. Isin immoo namni abbaa isaa fi haadha isaa gargaaruuf ture tokko isaaniin, wanti na biraa isiniif kenname waa'ee isiniif baasuuf ture, amma qurbaana ta'eera. Kana jechuunis Waaqayyoof kennameera yoo jedhe ba'eessa godhe jettu. Akkasitti inni deebi'ee abbaa isaatii fi haadha isaatiif waanuma tokko iyyuu akka hin goone karaa laattuuf. Kana kan fakkaatan waan baay'ee gochuudhaan seera muka abbaa keessanii isa walitti dabarsitaniin dubbii Waaqayyoo busheessitu. Isaaniin jedhe. Yesuus ammoo namoota ofitti waamee, isin hundumti keessan dubbii koo dhaga'aa, hubadhaas. Alaa kan namatti galu tokko illee danda'ee xuraa'aa nama hin godhu. Wanti yaada garaa namaa keessaa ba'u garuu xuraa'aa nama godha. Gurra ittiin dhaga'u namni qabu haa dhaga'u. Isaaniin jedhe. Yesuus namoota dhiisee yommuu manatti gale, bartoonni isaa waa'ee fakkeenya sanaa isa gaafatan. Inni yommus, isin immoo akkuma warra kaanii hin hubatin jirtuu? Alaa kan namatti galu hundinuu xuraa'aa nama gochuu akka hin dandeenye hin qalbifattaniire? Inni yaada garaa namaatti hin galu, marrummaanitti galee bakkeetti akka ba'u hin beektaniire? Isaaniin jedhe. Kanaan nyaanni hundinuu qullaa'aa akka ta'e ibse. Yesuus itti fufee, isa yaada garaa namaa keessaa ba'utu nama xureessa. Yaadni hamaan hundinuu keessa yaada garaa namootaatii ni ba'a. Isaan immoo halalummaa, hanna, nama ajjeechaa, ejjummaa, sassata, hammina, haxxummaa, gadi dhiisa, weennoo, nama salphisuu, of tuulummaa, dagattummaa. Wanti hamaan kun hundinuu keessa yaada garaa namaatii ba'anii xuraa'aa nama hin godhu jedhe. Gidduu sanas tuuti sonaan baay'een deebi'anii walitti qabaman. Isaan waan nyaatan dhabnaan Yesuus bartoota isaa waamee isaanitti dubbatee, namoonni kun guyyaa 3 kana anaa wajjin turan. Nyaatas waan isaan hin qabneef hunduma isaaniif nan oo'a. Akkuma beela'anitti gara mana isaaniitti yoon isaan erge karaatti in kukkufu. Isaan keessaa lafa fagootii kan dhufan jiru jedhe. Bartoonni isaa immoo deebisanii, attamitti namni tokko as lafa onaa kanatti namoota kana hunduma buddeena nyaachisuu danda'a jedhaniin. Kana irratti inni, buddeena meeqa qabdu jedhee isaan gaafannaan, isaan immoo, buddeena 7 jedhaniin. Yommus lafuma sana akka taa'aniif namoota abboome. Buddeenan 7 sana fuudhee Waaqayyoof galata galchee cabsees namootaaf akka dhi'eessaniif bartoota isaatti kekkenne. Isaan immoo tuuta sanaaf dhi'eessan. Qurxummii xixinnoo muraasas qabu turan. Yesuus isas eebbisee namootaaf dhi'eessise. Namoonni sun nyaatanii hin quufan. Hurraa isaan irraa hafes gundoo gurguddaa 7 guutuu walitti qaban. Kana booddee inni namoota sana gadhiisee, namoonni sun immoo akka 4,000 turan. Achumaanis bartoota isaatii wajjin bidiruu yaabbatee gara kutaa biyya Daalmaanuutaa dhaqe. Yommus warri Fariisotaa dhufanii Yesuusiin morkachuutti ka'an. Isa qoruudhaafis milikkita Waaqarraa akka isaan argisiisuuf isa gaafatan. Inni garuu garaa isaatti gaddee hafuura dheeraa baafatee, dhaloonni si'anaa maaliif milikkita gaafata? Ani dhuguman isiniin jedha,
Mallattoon dhaloota si'anaaf matumaa hin kennamu jedhe. Isaan dhiisees ammoo bidiruu yaabbatee gara gamaatti sokke. Bartoonni yommuu adeeman buddeena tokkicha bidiruu keessaa of biraa qabu turan malee buddeena biraa fudhachuu hin yaadanne. Yesuus isaan akeekkachiisee, ilaalladhaa, raacitii warra Fariisotaa fi raacitii Heroodis irraa of eeggadhaa jedhe. Isaan immoo dudubbatanii, Isa nuyi buddeena hin qabneef akkas jedha waliin jedhan. Inni kana baree, maaliif waa'ee buddeena dhabuu keessanitti hiiktanii dudubbattu? Isin ammayyuu yaadatti hin fudhattanii yookiis hin hubattaniire? Sammuu keessantu duude? Ija utuu qabdanii hin argitaniire? Gurras utuu qabdanii hin dhageessaniire? Hin yaadattanisire? Yeroo ani buddeenan 5 namoota 5,000 cabse, hurraa isaa gundoo meeqa guutuu fuutan? isaaniin jedhe. Isaan immoo 12 jedhaniin. Itti fufee, yeroo ani buddeenan 7 namoota 4,000 cabse immoo hurraa isaa gundoo gurguddaa meeqa guuttanii fuutan jedheen. Yommus isaan 7 ittiin jedhan. Yoos isin ammayyuu hin hubattanii? kana booddee Yesuus, dhuguman isinitti hima, namoota as dhaabatanii jiran keessaa kaan utuu hin du'in mootummaan Waaqayyoo humnaan dhufee arguuf jiru jedhe. Guyyaa ja'a booddees Yesuus Phexrosiif Yaaqoobiin Yohannisiinis fudhatee ol gara gaara dheeraa tokkootti kophaatti isaan baase. Inni bifa ulfina isaatiin isaanitti mul'ate. Uffanni isaas miccituu lafarraa akkas calaqqisiisu akka hin dandeenyetti adii calaqqisaa ta'e. Eliyaasiif Museen achitti isaanitti mul'atanii Yesuusin wajjin dubbachaa turan. Phexros gidduutti, Yaa barsiisaa, asitti argamuun keenya attam gaariidha. Kottaa asitti godoo 3, tokko siif, tokko Museedhaaf, tokkos Eliyaasiif ni ijaarra jedhee Yesuusitti dubbate. Bartoonni sun baay'ee sodaatanii waan turaniif inni maal akka dubbatu hin beeku ture. Yommus duumessi dhufee hunduma isaanitti uffise. Sagaleenis duumessicha keessaa dubbatee, Kun ilma koo isan jaalladhu, isa dhaga'aa jedhe. Bartoonni battanuma sana naannoo isaanii yommuu ilaalan Yesuusin duwwaa of biratti argan malee deebi'anii nama tokko iyyuu achitti hin argine. Isaan gaaricharraa utuu gadi bu'uutti jiranii Yesuus, ani ilmi namaa du'ee warra du'an keessaa utuun hin ka'in waan argitan nama tokkotti iyyuu hin himinaa jedhee bartoota isaa abboome. Isaan immoo dubbii isaa fudhatanii warra du'an keessaa ka'uun maalinni jedhanii wal gaggaafatan. Achumaanis, maaliif barsoonni seeraa Eliyaas dura dhufuutu ta'a jedhu jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus deebisee, waan hundumaa iddootti deebisuudhaaf Eeliyaas duraan dursee ni dhufalleetii. Haa ta'u iyyuu malee ilmi namaa baay'ee dhiphachuuf jira, tuffatamuufis jira jedhamee waa'ee kootii fi attamitti caafame ree? Ani garuu isinittan hima, Eeliyaas dhufeera. Akkuma waa'ee isaatii fi caafamee jiruttis jarreen tokko waanuma jaallatan isa irratti raawwatan. Yesuus iddoo sanaa ka'ee gara kutaa biyya Yihuudaa fi gama Yordaanos dhaqe. Namoonni ammoo gara isaatti dachaanaan akkuma amala isaatii inni isaan barsiise. Yommus warri Fariisotaa dhufanii isa qoruudhaaf, namni tokko haadha manaa isaa baasuun seeraa jedhanii gaafatan. Inni immoo deebisee, Museen maal sin abboome isaaniin jedhe. Yommus isaan, Museenoo caaffata ittiin ishee hiiku kenneefii yoo hiiken ta'a jedheera jedhan. Yesuus garuu, sababii mata jabina keessaniif inni abboommii kana isiniif caafe. Jalqabaa uumamaatti garuu Waaqayyo dhiira dubartiis in uume. Sababii kanaaf dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa in dhiisa,
haadha manaa isaattis ni maxxana. Isaan lachanuus foon tokko in ta'u. Egaa isaan lama miti, foon tokko malee. Kanaafis waan Waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin baasin isaaniin jedhe. Mana keessatti immoo bartoonni waa'ee dubbii kanaa isa gaafatan. Inni immoo, eenyullee haadha manaa isaa baasee kan biraa yoo fuudhe ejjee isheetti yakkeera. Isheenis abbaa manaa ishee hiiktee kan biraatti yoo heerumte ni ejjiti isaaniin jedhe. Yesuus harka isaa akka isaan irra kaa'uuf namoonni tokko mucoolii gara isaatti fidan. Bartoonni immoo ifatanii isaan dhowwan. Yesuus garuu yommuu kana arge aaree bartoota isaatiin, lakkisaa mucooliin gara koo haa dhufanii hin dhowwinaa. Mootummaan Waaqayyoo warra akkasiitiif ta'a. Ani dhuguman isinitti hima, eenyullee mootummaa Waaqayyoo akka mucaan simatutti kan hin simanne itti hin galu jedhe. Mucooliis ammatee harka isaas mataa isaanii irra kaa'ee isaan eebbisees. Isaan Yerusaalemitti galuudhaaf Beetfaageedhaa fi Bitaaniyaatti gaara ejersaattis yommuu dhiyaatan, Yesuus bartoota isaa keessaa lama ergee, ganda fuullee keessan jiru sana dhaqaa. Achumaanis akkuma gandichatti galtaniin ilmoo harree yaabbii hidhamee jiru hoomtinuu takkaa kan hin yaabin ni argitu. Hiikaatii fidaa. Namni maaliif kana gootu yoo isiniin jedhe, Gooftaatu dhimma isaa qaba. Inni utuu hin turin iddoodhuma kanatti ni deebisa ittiin jedhaa isaaniin jedhe. Bartoonni yommus dhaqanii ilmoo harree yaabbii karaatti hidhame karaa irratti argatanii hiikan. Warra achi dhaabatan keessaa ammoo jarri tokko, maal gootu ilmoo harree kana hiiktuu isaaniin jedhan. Bartoonni immoo isa Yesuus jedhe isaanitti himnaan jarri isaan dhiisan. Ilmoo harree sanas Yesuusiif fidanii uffata isaanii irra buusan. Innis irra taa'e. Namoonni baay'een uffata isaanii, warri biraa immoo damee baala qabeessa bakkeedhaa kukkutanii karaa inni irra darbu irra hafan. Warri dura adeemaniif warri duukaa bu'an sagalee isaanii ol fudhatanii, Hoosaa'inaa ilmoo Waaqayyo Gooftaatiin nuuf galateeffamaadha. Mootummaan Daawit abbaa keenyaa inni nuuf galateeffamaadha. Hoosaa'inaa ol Waaqa gubbaatti jedhan. Yesuus Yerusaalemitti mana qulqullummaatti galee waan hundumaa ilaale. Galgalaa'uus jalqabnaan bartoota 12 wajjin gara Bitaaniyaatti ba'e. Borumtaas isaan Bitaaniyaadhaa yommuu ba'an Yesuus hin beela'e. Muka harbuu baala qabu tokkos fagootti argee, ijarraa argadhaa laata jedhee dhaqe. Inni mukicha bira ga'ee baala malee waanuma tokko irraa dhabe. Yeroon isaa yeroo harbuun ijatti godhatu hin turre. Yesuus yommus mukichaan, hoomtinuu deebi'ee ija sirraa hin nyaatin bara baraan jedhe. Yesuus fakkeenyaan isaanitti dubbachuutti ka'e. Namni tokko mukeetii waynii baay'ee lafa isaa irra dhaabe. Naannoo isaatti dallaa dhagaa ijaaree, boolla isaa keessatti ija isaa cuunfan qotee, siree irra taa'anii eegan ijaare. Namoota hojjetanii eeganii isaa wajjin ija isaa irraa hirmaatanitti kennatee biyya tokko dhaqe. Yeroon isaa yommuu ga'e
ija mukeetii waynichaa irraa waa biraa argachuudhaaf hojjetaa isaa gara warra waynicha eeganitti erge. Isaan garuu hojjeticha qabanii reebanii harka isaa duwwaa isa gadi dhiisan. Ammas hojjetaa kan biraa isaanitti erge. Isaan immoo mataa isaa mammadeessanii isa salphisan. Ammas kan biraa itti erge. Isa immoo ni ajjeesan. Akkanumas kan biraa baay'ee itti erginaan kaan reebanii kaan immoo ajjeesan. Ammallee nama tokko qaba ture. Innis ilma isaa isa jaallatamaadha. Dhuma irratti ilma koo safeeffachuuf jiru jedhee isa gara isaanitti erge. Warri waynicha eegan sun garuu isa kana abbaa waynichaa kan dhaalu kottaa isa ni ajjeefna, dhaalli isaas nuuf hin ta'a waliin jedhan. Akkasitti butanii isa ajjeesanii reeffa isaa dhaabaa waynichaa keessaa gadi baasanii gatan. Abbaan waynichaa maal godha laata ree? In dhufa, warra eegduu ni balleessa, waynicha immoo kan biraatti ni kennata. Isin caaffata qulqullaa'aa keessaa hin dubbifneere? Dhagichi mana ijaartuun tuffatan inni dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e. Kun gocha gooftaati, ija keenyattis dinqiidha kan jedhu caafameera jedhe. Yommus fakkeenya kana waa'ee isaaniitiif akka dubbate waan baraniif Yesuusin qabuu yaalan. Garuu tuuta sana sodaatanii isa dhiisanii adeeman. Waan inni dubbatuun isa qabuudhaaf jedhanii warra Fariisotaa fi garee Heroodis keessaa jara tokko Yesuusitti ergan. Warri ergaman dhufanii, Yaa barsiisaa, ati dhuga qabeessa akka taate nuyi beekna. Nama tokkollees hin sodaadhu. Karaa Waaqayyoo dhugaadhaan barsiifta malee nama wal hin caalchiftu. Egaa mootii warra Roomaatiif gibira baasuun seera moo seera miti? Gibira baafnuuf immoo dhiibnu jedhaniin. Inni garuu of arguu dhabina isaanii baree, maaliif na qortu? Horii ittiin bittanii gurgurtanii tokko naa fidaa, nan ilaala ittiin jedhe. Isaan yommus tokko itti fidan. Inni immoo, kun bifa eenyuuti? Caaffata eenyuutis? jennaan. Isaan immoo, kan mootii Roomaati ittiin jedhan. Kanaaf Yesuus, yoos immoo mootichaaf kan fudhachuun isaaf ta'u kennaa, Waaqayyoofis kan fudhachuun isaaf ta'u kennaa isaaniin jedhe. Kana irratti isaan isa raajeffatan. Akkuma Yesuus mana qulqullummaa keessaa ba'een bartoota isaa keessaa inni tokko, Barsiisaa, mee dhagaa gurguddaa kana, ijaarsa babbeessa kanas ilaali ittiin jedhe. Yesuus deebisee, ijaarsa gurguddaa kana ilaaltaa? Iddoo kanatti dhagaan in diigama malee tokko illee wal irratti hin hafu jedheen. Yesuus gaara ejersaa gubbaa gara mana qulqullummaatti garagalee utuu taa'uu Phexros, Yaaqoob, Yohannisii fi Indiriiyaas kophaatti isa gaafatan. Nutti himi, kun yoom ta'a? Wanti kun hundinuu yommuu raawwatamuuf jedhu immoo mallattoon isaa maali? jedhan. Yesuus immoo, homtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa. Baay'een ani Kiristoos jechaa maqaa kootiin ni dhufu. Namoota baay'ees ni wallaalchisu. Lolaa fi oduu lolaa yommuu dhageessan hin na'inaa.
kan akkasii kun ta'uun irra jira. Kun garuu ammallee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti in ka'a. Socho'i lafaa iddoo adda addaatti beellis in ta'a. Wanti kun garuu jalqaba ciniinsuuti. Garuu of eeggadhaa, isaanoo yaa'ii garaa garaatti dabarsanii isiniin kennu. Manneen sagadaa keessattis ni reebamtu. Anaaf jettanii fuula abboota biyyaa, fuula moototaa duras ni dhaabattu. Kunis dhugaa isaanitti ni ba'a. Duraan dursee wangeelli saba hundumaatti lallabamuun in ta'a. Isaan dabarsanii isin kennuudhaaf yommuu isin geessan, isa dubbachuuf jirtanii fi dura hin yaadda'inaa. Waanuma yeroo sanatti isiniif kennamu dubbadhaa malee. Isintu dubbata mitiyoo, hafuura qulqulluutu dubbata malee. Yommus obboleessi obboleessa du'atti dabarsee in kenna. Abbaanis mucaa isaa, ijoollonnis warra isaanii irratti ka'anii isaan in ajjeesu. Anaaf jettanii hundumaa biratti kan jibbamtan in taatu. Namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabatu garuu in fayya. Isaaniin jedhe. Yesuus itti fufee, inni jibbisiisaan iddoo qulqullaa'aa xureessu sun iddoo isaa fi hin mallee dhaabachuu isaa yommuu argitan, namni kana dubbisu haa hubatu. Warri Yihuudaa jiran gara gaarotaatti haa baqatan. Namni oobdii isaa keessa jiru deebi'ee waa fudhachuudhaaf manatti ol hin lixin. Lafa qotisaa inni jirus wayyaa isaa fudhachuudhaaf hin galin. Garuu dubartoota ulfaa fi warra hoosisanii fi guyyoonni sun attam sodaachisoodha. Haa ta'u iyyuu malee kun yeroo gannaatti akka hin taaneef kadhadhaa. Guyyoonni sun guyyoota rakkinaan ta'u. Rakkinni akkasii erga Waaqayyo biyya lafaa uumee jalqabee hamma ammaatti hin taane, deebi'ees hin ta'u. Waaqayyo Gooftaan guyyoota sana utuu gabaabsuudhaa baate namni tokko iyyuu hin fayyu ture. Amma garuu namoota fo'amanii fi isaanis warra inni ofiif fo'ateef jedhee guyyoota sana ni gabaabsa. Yeroo sanatti namni, ilaa Masihiin as jira, ilaa achi jira yoo isiniin jedhe hin amaninaa. Masihoonni sobaa fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra Waaqayyoof fo'aman iyyuu wallaalchisuudhaaf milikkitaa fi dinqii adda addaa ni argisiisu. Isin garuu akeekkadhaa. Ani duraan dursee waan hundumaa isinitti himeera jedhe. Yesuus itti dabalee, guyyootuma sanatti rakkina kana booddee immoo biiftuun in dukkanoofti, jiinis ifa ishee hin laattu. Urjoonni waaqarraa in harca'u, humnoonni bantii waaqaa keessaas in raafamu. Yommus ilmi namaa humna guddaadhaan ulfinaanis duumessootaan utuu dhufuu ni argu. Inni immoo ergamoota waaqarraa ergee warra Waaqayyoof fo'aman qixxaa arfanii andaara lafaatii andaara bantii waaqaatiis walitti hin qaba jedhe. Ayyaanni Faasikaa fi ayyaanni Maxinoo guyyaa lamatti galee ture. Luboonni warri hangafoonnii fi barsiisonni seeraa karaa ittiin Yesuusin haxxummaadhaan qabsiisanii ajjeesan hin barbaadu turan. Isaan, namoota gidduutti raafamni akka hin kaaneef kana gochuun yeroo ayyaanaatti hin ta'u jedhu turan. Yesuus immoo Bitaaniyaa mana Simoon isa lamxaa'ee ture keessa nyaataaf taa'ee utuu jiruu dubartiin tokko urgooftuu dibataa makaa hin qabne baay'ee gati jabeessas hidda biqiltuu naardos jedhamu irraa kan hojjetame shurrubbeetti qabattee dhufte. Isheen shurrubbee sana cabsitee urgooftuu sana mataa Yesuus irratti naqxe. Jarreen tokko garuu jibbanii, urgooftuun kun maaliif bade? Urgooftuun kun akka meetii 300 caalaatti gurguramee warra hiyyeessotaaf kennamuu hin danda'a ture waliin jedhan. Isheettis hin dheekkaman. Yesuus garuu, ishee dhiisaa, maaliif rakkiftuu? Isheen waan gaarii anaaf goote. Warri hiyyeessota yeroo hundumaa of biratti argattu. Yeroodhuma feetanittis gaarii gochuufii in dandeessu.
ana garuu yeroo hundumaa of biratti hin argattan. Isheen waan dandeesse hojjetteetti, dhagna koos duraan dursitee awwaalaa fi dibdeetti. Ani dhuguman isiniin jedha, biyya lafaa guutummaatti iddoodhuma wangeelli itti lallabametti wanti isheen goote immoo seenaa isheetiif ni dubbatama jedhe. Yommus Yihuudaan namni biyya Keeriyoot bartoota 12 keessaa tokko inni ture, Yesuusin dabarsee itti kennuudhaaf gara luboota warra hangafootaa dhaqe. Isaan kana yommuu dhaga'an gammadanii horii kennuufii abdachiisan. Kanaaf Yihuudaan dabarsee isa kennuudhaaf fuchan barbaada ture. Jalqaba ayyaana Maxinootti namoonni hoolaa Faasikaa erga qalanii booddee bartoonni isaa, hoolaa Faasikaa akka nyaattuuf eessa dhaqnee akka qopheessinu barbaaddaa? jedhanii Yesuusin gaafatan. Yommus inni bartoota isaa keessaa 2 ergee, mandarichatti lixaa, namni okkotee bishaanii baatu tokkos isinittiin dhufa, isa duukaa dhaqaa. Manuma namichi itti galuttis abbaa manaatiin, manni keessummaa kan ani bartoota koo wajjin keessatti irbaata Faasikaa nyaadhu eessa siin jedha barsiisaan ittiin jedhaa. Namichi yommus mana manarraa keessaa kutaa bal'aa mi'a manaatiin guutee afame tokko isinitti in argisiisa, achitti nuuf qopheessaa jedhe. Bartoonni sun ka'anii gara mandaraa dhaqan. Akkuma inni isaanitti himettis argatanii achitti irbaata Faasikaa qopheessan. Akkuma lafti bari'een luboonni warri hangafoonni, maanguddoonnii fi barsiisonni seeraa, guutummaan yaa'ii warra Yihuudotaa hundinuus Yesuus irratti mari'atan. Kana booddee isa hidhanii geessanii Phiilaaxoositti dabarsanii kennan. Phiilaaxoos, si'i mootiin Yihuudotaa jedhee isa gaafate. Inni immoo, situ akkas jedhe jedhee deebiseef. Luboonni warri hangafoonni waan baay'eedhaan isa hadheessan. Phiilaaxoos ammas, kunoo waan baay'eedhaan si hadheessu waan deebiftu hin qabduu ree? jedhee Yesuusin gaafate. Yesuus garuu ergasii deebii tokko illee hin deebifneef. Kun immoo Phiilaaxoosin in dinqifachiise. Phiilaaxoos ayyaana Faasikaatti warra hidhaman keessaa nama isaan nuuf gadhiisi jedhan tokko in gadhiisa ture. Warra goolii kaasanii nama ajjeesanii hidhaman keessaa ammoo tokko Barabbaa kan jedhamu ture. Yommus namoonni gara mana mootummaatti ol ba'anii waan dur gochaafii ture akka isaaniif raawwatuuf Phiilaaxoosin kadhachuutti ka'an. Phiilaaxoos immoo deebisee, mootii Yihuudotaa akkan gad isiniif dhiisu barbaaddu isaaniin jedhe. Innoo luboonni warri hangafoonni hinaaffaadhaaf dabarsanii akka isa kennan hubatee ture. Luboonni warri hangafoonni garuu isaa mannaa Barabbaa gannuuf dhiisi akka jedhaniif namoota itti tuqan. Ammas Phiilaaxoos, egaa namicha isin mootii Yihuudotaa jettanii waamtanoo maal godhu ree? jedhee isaaniif deebise. Isaanis jedhanii iyyan. Phiilaaxoos immoo, maaliif? Maal balleesse? isaaniin jedhe. Isaan garuu, jedhanii ittuma caalchisanii iyyan. Phiilaaxoos yommus namoota gammachiisuu barbaadee Barabbaa gad isaaniif dhiise. Yesuusin immoo reebsisee akka inni fannifamuuf dabarsee kenne. Warri loltuu ergasii Yesuusin gara mana mootummaa sanaatti ol galchanii kutata loltuu sana keessaa warra hafanis walitti waaman. Uffata dhiilgee Yesuusitti uffisanii gonfoo qoraattii hojjetanii mataa isaarra kaa'an. Achumaanis, jedhanii nagaa isa gaafachuutti ka'an. Uleedhaan mataa isaa rurrukutanii itti tufanii jilbeenfatanii sagadaniifis. Isaan erga itti ga'isanii booddee uffata dhiilgee sana irraa baasanii
wayyaa isaa deebisanii itti uffisan. Kana booddee gadi baasanii fannisuudhaaf isa geessan. Namni biyya Qareenaa tokko maqaan isaa Sim'oon kan jedhamu abbaa Iskindiroosii fi Ruufoos lafa qotiisa isaatii utuu galuu isaanitti dhufe. Isaan immoo fannoo Yesuus akka baatuuf isa gaddisiisan. Yesuusiinis gara iddoo Golgootaa jedhamutti geessan. Golgootaa jechuun iddoo lafee mataa jechuudha. Isaan yommus daadhii waynii qumbiidhaan makame Yesuusiif kenninaan inni fudhachuu dide. Yommus jarri isa hin fannisan. Uffata isaa immoo hiranii eenyu isa kam akka fudhatu. Sanbanni erga darbee Maariyaam isheen Magdalaa, Maariyaam haati Yaaqoob, Salomeenis dhaqanii dhagna Yesuus dibuudhaaf urgooftuu bitan. Jalqaba torbanii gaafa sanbata guddaa ganama barii ka'anii akkuma aduun baateen awwaalicha bira ga'an. Karaatti immoo eenyutu dhagicha balbala awwaalichaatti nuuf garagalchaa waliin jechaa turan. Dhagichi baay'ee guddaa ture. Itti hiiqanii yommuu ilaalan immoo dhagichi balbala awwaalichaatti garagalfamee argan. Awwaalichatti akkuma ol lixaniin dargaggeessa tokko uffata gadi dheeraa adii uffatee bukkee gara mirgaatiin taa'ee argan. Isaan yommus na'anii hin dinqifatan. Inni immoo naatanii hin dinqisifatinaa. Isin Yesuus nama Naazreet isa fannifamee ture barbaaddu. Innoo ka'eera, as hin jiru. Ilaa iddoo isaan isa ciibsanii turan iyyuu. Garuu dhaqaa bartoota isaatti Phexrosittis inni isin dura Galiilaa in dhaqa. Akkuma isinitti himes achitti isan argitu jedhaatii himaa. Isaaniin jedhe. Isaan rommanii of wallaalanii waan turaniif achi keessaa ba'anii awwaalicha biraa baqatan. Waan sodaataniifis nama tokkotti iyyuu waa hin himne. Yesuus jalqaba torbanii guyyaa sanbata guddaa ganama barii yommuu du'aa ka'e dura Maariyaam ishee Magdalaatti mul'ate. Maariyaam kun ishee inni hafuurota hamoota torba keessaa baasee turedha. Isheen gara warra isaa wajjin turanii gadduu fi boo'utti jiranii dhaqxee kana isaanitti himte. Isaan garuu akka inni jiraataa ta'e akka isheen isa argites yommuu ishee irraa dhaga'an kana hin amanne. Kana booddee jarreen lama diidaa otuu dhaqanii Yesuus bifa biraatiin isaanitti mul'ate. Jarreen kun deebi'anii warra kaanitti himan. Isaan garuu dubbii isaan kanaas hin amanne. Ergasii immoo Yesuus bartoota 11 warra maaddiitti taa'anitti mul'ate. Warri isa du'aa ka'e kan argan yommuu isaanitti himan waan bartoonni kun hin amaniniif amantii dhabina isaaniitii fi mata jabina isaaniitti dheekkame. Inni gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa, uumama hundumaattis wangeela lallabaa. Namni amane, namni cuuphames ni fayya. Namni hin amanne garuu ittiin faradama. Warra anatti amanan birattis milikkitoonni kun in argamu. Warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamoota ni baasu. Afaanota haaraadhaanis ni dubbatu. Bofa yoo qaban yookiis waan nama ajjeesu yoo dhugan isaan hin miidhu. Harka isaanis warra dhukkubsatan irra hin kaa'u. Isaanis in fayyu. Isaaniin jedhe. Yesuus Gooftaan isaanii wajjin erga dubbatee booddee gara Waaqa keessaatti ol fudhatamee mirga Waaqayyoo taa'e.
Ergasii bartoonni dhaqanii iddoo halleetti lallaban. Gooftaan immoo isaanii wajjin hojjete. Dubbichas milikkitoota argamaniin in cimse.